ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كيني كبجمو بغنغان نفتن إسن كيبلا إسن سمن برنون كينيا كثيرا اتف متدور نساء بالمؤمنين رؤوف الرحيم كتا أغرفار رجين يجر اتريانا أحداث السنة السابعة من البعثة waggaa torbeeysaa nabiin keenya ergamuudha maaltu tahee maaltu argame waan jawlaan xisaaru nabiy sallallahu alayhi wasallam ma'a ammihi abi talib wa bani hashim wa bani al-muttalib fi shi'b abi talib nabiin keenya ni marfame adawin itti marsite warri isan feen warri biyyaa guutuun mushrikin jechu makkaan ko walii galee nabii keenya adeera isaatii wajji أبا طالبي وجه ورّ جند بني هاشمي وجه ورّ بني مطلبي وجه غودا أبي طالب تنجمت ما غورو أبي طالب تنجمت تيسان كان مرسل أسير كم بوبان أكا نما وجه بني هندلغن أكن دلدلن أكن ميسان هنغرغر أكيسان نمغرغر نما ولتي مكم نبلان ركو غدو برانغاي miidhaa guddoo rakkoo guddoo hacuucanii qabanii akkan sossoon gooroota qabuhatti nabii fi hanga fira isaanii hanga isaanii dhihaatu أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة كنسني تري بودن مهيكت ولي قلتين إنسان كنا سنسني نعتمني فجأت بودن نبي كي صلى الله عليه وسلم أو هنگا غند إساسني وجه ور وجه حجوج مني مرفمني وقولي ركامي وجه نمت قلتين مكمني غرو يرو marsaa san keessa kaabama gartee hacuuccaa san keessa turanitti akkaan rakkatanii beelawanii rakkoon adda addaa isaan irra dabarte kan hunda diinuma rabbiitiif jecha obsanii baatanii akkasitti ugurri hedduun irra kaayamaa ture jechuudha sunis numa raawwate jechuudha rakkoon hundi ni dabarte أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة برما تربيسا إركم إنسا بعثادة كان كيسة النبي صلى الله عليه وسلم صحابة إسا نعجة إلى الحبشة وهي الهجرة الثانية godaan salammii isaadhaa kara Itoophiyaa kara biyya Habashaa kara mootummaa Najjaashiidhaa deemaa jeen duraan yeroo dabre keessatti waggaa shaneessaa hijiraadhaa akka waggaa shaneessaa ergamiinsa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam bi'isaadhaa akka hijiraa sahaabatti sahaabaan bahee fi Habashatti sahaabaan hijiraa deemee fi ji'a sadi turanii akka galan laallee jirra amma waggaa torbeessas hijiraa lammeessaadhaa كره إثيوبيا دا كره حبشة دا أكاديم النبي صلى الله عليه وسلم فهاجر نحو 380 رجلا و18 امرأة نمن الإيران إبا سديه لا عفوا نمن الإيران 83 رجلا نما سدتمي سديه دبرتين كل سدت 18 امرأة دبرتين كل سدت dhiira 83 fi dubartiin 18 akkasitti karaa biyya Habashaadhaa hijiraa bahanii kana Usmaan fa'aa keessa jira Ruqayyaa fa'aa intala nabii keenyaatu keessa jira yeroo dheertuu turan jechuudha ummanni Makkaa sun jala ergee warra isaan qabee deebisu jala ergee Najjaashiin hin deebisu baqattoota haa qubatanii jee didee ka hadiyyaa meeqa isaa geessuudhaa wajji seenaa dalagee jechuudha rahimahullah radiyallahu anhu Najjaashiin sun mootummaa haqaan gartee dhaabbatee kaa ofiifillee islaamayee baqattoota illee qeebalee jechuudha garuu yeroo ammaa mootummoota abbaa irreettu biyya san gartee yeroo dabres isa booda Najjaashii booda mootummaan gaarii biyya san waan dhufne jechuudha hundi ka islaamummaa balleessuu carraaqu hundi abbaa irreetii hundi gabroonfataa ture jechuudha ilaa yoomina haadha hanga guyyaa keenya kaadhaa kanatti zulmiin akka ajaa'ibaa diin islaamaa irratti biyya seenaa qabdu biyya guddoo tanatti deemaa jirti jechuudha ربي غرغار سماته
أحداث السنة العاشرة من البعثة وقا شنيسا وقا كرنيسا نبي كي يرقمون تكاو بعثة مال تتهيج الله نقض صحيفة الظلم والجور وخروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب بعد أن أمضوا فيه قريبا من 3 سنين نبي كي صلى الله عليه وسلم marfamanii jiran gurri irra kaayamee jira jennee booroo takka booroo Abi Xaalib tayyamtutti waggaa 3 eegachi keessa fitan rakkoo jabduu beelaa dheebuu rakkina guddaa eega baatanii achi fitan waliigalteen dharaa waliigalteen zulmiidha tajallinaa sun diigamtee achirraa bahanii ummatatti makamanii jechuudha kun yoomii waggaa kurneessaadhaati jechuudha uggura san keessa marsa hidhama qabaa san keessa hacuuccaa diinagdee san keessa meeqa turanii waggaa 3 turanii jechuudha wagguma kurneessaa bi'ithaadhaa yoo ergamuu nabii keenyaa kana keessatti wafaatu khadiijata zawji nabiyyi ummi almu'miniina radiyallahu anha wa ammuhu Abi Xaalib haati mu'mintoota warri nabii keenyaa khadiijaan hangaftittiin duraa waggaa kurneessaa kana duute jechuudha waggaa kurneessaa nabiin keenya ergamuudha kana gama akhiraadhaa godaante jechuudha ifa nabii keenya gargaarte qabeenyaan gargaarte lubbuu isiitiin gargaarte rukni jabduu takka ta'e islaamummaa tana gadhaabdataa ta'e isinis nama irraanfatamuu miti seenaa guddoo seenaa beekamtuu dubartii islaamaa keessatti seenaa guddoo qabsaa'ota diin islaamaa keessatti sadarkaa guddoo qabdii jechuudha rabbiin jannatarraa manaan isii gammachiise jechuudha mana boohii fi waciin takka illee nu keessatti hin jiru mana raahaadhaa ka jannatarraa ta'e ka dahabarraa ijaarame kanaan rabbiin gammachiise isii Khadiijaa isii gammachiise isiinis bara kurneessaa kana keessa duute adeerri nabii keenya sallallahu alaihi wasallam ka gargaarsiisaa ta'e bira dhaabbatee jiru garuu inni islaamoyne Abu Xaalibis baruma kurneessaa kana keessa du'e jechuudha haala nama gaddisiisaadha osoo islaamummaan qeebaliin akkasumatti du'e jechuudha اشتداد العذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كenya tinkinni jabaatte haada manani dhabe tasila boharsitu adeer isa kad itirkate duraan gartee gargaarsa ta'uu ni dhabe rakkoon duulli arrabni cinqii miidhaan hacuuccaan irratti jabaatte jechuudha intiqaalu nabii sallallahu alaihi wasallam ila Taa'if baruma kurneessaa kana keessa nabiin keenya kara magaalaa Taa'if deeme lida'wati alqabaa'il ganda achi jiru gosa biyya san jirtu ummata naannoo san jiru hunda diinitti yaamuudhaaf jecha ka'ee nabiin makkarraa ka'ee kara Taa'if deeme jechuudha fa'aqaama bihaa shahran isii baatii takka isii keessa ture jechuudha ولقي من الأذى شيئا عظيما أكهما ركفه من جتس ركفه من دررمه تنكي قدو ركي إرت ددني إرقا إساء كيبلو ددني حنگ جو اللي سر يبي كان اتقوب باسني أغاية ترتي جولن أكمل نبي كي يميد أنتيج رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخوله في جوار مطعم من عدي أبو طائف سنتوري أجتس كيبلا من نبي أكار ركتي نبي صلى الله عليه وسلم كرامك استبى مكة تنسين نجباته نما وبي وبما نما بكما تقو كما كراته مطعم من عدي كجا إسات وبيته أكزت واسيته لي خارقنا نبي صلى الله عليه وسلم مكة ديبيو دندي جوار إسات إني قلت أمان إسابه أمة إرادو بناتو راغا فتما رجعي اجتهاده صلى الله عليه وسلم في دعوة القبائل في مكة وخارجها نبي كي نجد جباته غوسا ددا دين التيامو كيست مكة في نانو مكة تلي دعواني بغل أتين وقابر نيسا أنا ترى وطمي اتفقنا فقاتنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته